السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جرت يا دكتورة كم في يا سني نجا حيو باديات عن إنه كان ولا بيتا ولا لون ككواليتي في كوانتيتي إجتك عجائبة كنا دمير جرا. اتقف. أيه ولا لون تي تأكد درسني كاني بيتا كجزء برنوسن. أيه ولا لو بريدو تم في فجباسة بريدين إسي شمبرو هرچاسا. إيه بده جالala jetti mata duree isa ee bada jaalala kam qabee kam dhiisaa dhiira karaa deemtu mukallee korsiisa dubara mana jirtu korreentii qabsiisa mana gadi baay'isee ba'ee keessa fiisa mana yaalaa dhaqii gaafadhu qorsa isaa yoo kanarra tare abbamatu obsaa I love you biyyee alaaba zamxaaxaa enee waddi shaalloo libbi iskamaata fiqir wardoo jarbaalaa idarras aanchii mul'ii sonsaa bar jaalala keetu kophaan raatessa bishaan biqiltuu jalaa kan dhugu shimbira erga si jaaladheen fuudhu tan biraa damma yoo nyaatani gagaa gurguratu gaafa yaadani fayyaa dhukkubsatu qilleensi bubbisee awwaara ol kaasee yaadni kee gubee garaana lolaasee jaalalti halaalaa tamsaasa qalbiiti jaalalti dhugaa badhaasa rabbiiti adiiti ya naanaa yeroo an bilbiluuf madaamitu waama madaamii gattaa yoo maraatte malee amma maalan godhe yoo araarse malee kan akka gaasaraa qaxxisaa luqqisu kan akka jaalalaa cal'isaa dubbisu gaasara harree gaaratti jachiise jaalalatu saala na fixachiise jetti doktor. Guddaa qaba wala lootana walitti dhahee malee. Madaamii ta'e deebi. Laale amma laale yeroo takka beektaa faatee jala galgala yoo itti bilbilu madaamin na waame jettee kaatee na biraa deddeemti yeroo baay'ee akkana jedhee laala. Adiiti ya naana yeroo an bilbilu madaamitu waama madaamii gattaa yoo maraatte malee amma maalan godha yoo araarse malee kan akka gaasaraa qaxxisaa luqqisu kan akka jaalalaa cal'isaa dubbisu gaasara harree gaaratti ejjachiise jaalalatu saala na fixachiise jedha doktor. Anaa nyaatu sareeki. Eessa jirta? Ammallee takka yoo amma fakkeenya doktora amma waa'ee guruppii kana fakkeenyaa fi tiktokii kana irratti ilaalchisee waa'ee shamarranii ta'arraa takkaa lama jedha akka dhaarre faaxeen. Omaan rakkoon qabuun aartu deem. Walaloo bareedduu tan bifa gabaasaa bareedinni isii shimbirroo harcaasa ittiin bashannanaa seeran na caqasa ajaa'iba shamarree jetti mata dureen isa. Mee tiktookii makootu manuma baaburaa dhufee as oola warroonni dubaraa jabaa uffakkeessa sin dubbisu duraa si faana gabbayaa homa arge wacee na fuudhi siin jedhaa qalbiin isii moocee masgiida ijaaraa akka gareetitti durbatu raqase akka sareetitti na gurguraa jetti jaarsa kaleetitti amma xaarraa naan ganaasititti jedha dhoota. Kana caalaa bultiin an diigin. Kana caalaa bultiin an diigin. Kana caalaa bultiin an diigin. Eessa jirtaan? Suudaramiyaa jira doktora. Okay, rabbi shortaa sirraa qabu maashaallah jabaadhu. Jaartii qabdaa? Jaartiin qabu. Dhaloota illeen immoo xiqqoo walitti dhiyaanna. Dhaloota illeen naannoo keessan sana xiqqishuu isin jala. Kanaafuu akkatti gurraachattedha. Namni gaara keenyaa summaa akka gurraachattedha. Eessa? Laa gaaratti walitti kalaa'u ani xiqqoo gadi siqa. Disiisee gadi hin tara gara bullaallaa san gadi. Karaa warra reedii? Achirra reegattari mazara achi baate adda. Addaa kam? Addaa baamu. Addaa baamu? Addaa baamu. Warra sulxiitireef? Warra Haji Kadir beekta? Warra maa hin beekarraan amma dagadhe malee warra kana amma sulxii beeka karraan bulchaa Aleekoo ture xannaa baamoo ture tan. Xannaa baamoo ture sulxii hin beeka kan. Achiin xiqqoo sanii gadi. Garami? Isaan hin gamana kaa isaan sulula takka jiraami sululattii san gama isaan nu gamana jedhu. Akkas karaa bullaallatti achi. Akkasiiti gizee takka walaloota ajaa'ibaa tara qabaa beektaa hin taane doktora. Abshir hayyee tole. Hayyee nagalchuu.